ኢንሻአላህ አሁን መስቀል ይቆረጣል። መስቀል kanaaf obboloonni koo bakka garaagaraa jirtanis maatii keessan gorsaa naannoo keessanitti jecha namoota mana kiristaanaa keessa ta'anii siyaasa gaggeessan mana kiristaanaa keessa ta'anii ankoo qofatu ta'a kan jedhan diinni kan mana kiristaanaatti qubattiin qabu waan diinni qubatti qabu kan hojjetan fakkeenyaaf alaabaan kun nu barbaachisu mallattoon keenya fannoodha miti erga manni kiristaanaa sababa alaabaa kanaatti gubatee maal ta'a alaabaan kun yoo ba'e qorqorroo irraa mana kiristaanaa irraa qalama kana yoo kaasan maal ta'a kana gorsa maatii keessanitti mana kiristaanaatti himan nuti kanan barbaannu manni kiristaanaa keenya doorsifamaa jirti gubachaa jirti badaa jirti saamamaa jirti kanaafuu yaa abboota keenya egaa kana nurraa kaasaadhaan sababni isaa kun nama dhuunfaatu barbaadeeti malee manni kiristaanaa seeyyamtee miti alaaba mana kiristaanaa miti manni kiristaanaa kan koo miti jetteetti jechaadha. Kanaaf sababa namoota tokko namoota quuftota of tuultotaan manni kiristaanaas qoramaa jirti kiristaanota. Mana kiristaanaa erga gubsiise erga balleesse erga arrabsiise haa baduu jechaadha. Ilaala. Kanaaf sababa kanaatiin kana fudhachuudhaan jarri kun jechaadha. Egaa warroonni poolitikaa mataa isaaniitiif deeman warroonni jibba mana kiristaanaa qaban namoonni ortodoksii balleessuuf ka'an qaawwaa kana argatanii maal jedhu amantaan ortodoksii kan saba tokkooti kan ebeluuti jedhanii jibba ortodoksiif qabu dabarsachaa jiru. Kana malee immoo namoonni kiristaanonni du'aa jiran kunillee manneen kiristaanaa badaa jiru kun egaa mishigii nafxanyaati. Namoonni du'anis nafxanyoota ebeluudha isaanii jiru jechaadha. Kan ammoo gonkumaa akkas warroota jedhan hin dhagahina. Kun ammas irra deebiin dubbadhaa duula ortodoksii balleessuu fi balleessuu qofaadha jechaadha. Maaliif jennaan kunoo goodaatti qabanii salfiidhaan baasanii daa'imman nama guddaatti fannoo irraa ciraa jiru, fannoo irraa guuraa jiru. Dubbadhuun ture waan akkanaa jiru. Bara baay'eetti dubbadhee arrabsamee, bara baay'ee iyyee sababa kanaan wal qabatu mana kiristaanaa keenyatti waan hin taane dhufaa yaa abboota koo akkasiin godhinaa jechaa turre. Mana kiristaanaa irraa ari'atamne, mana kiristaanaatti reebamne, mana kiristaanaatti dhiibamne, manni kiristaanaa mana hin taane akka nutti taatutti nutti taasisanii waan hin taane qabnaa nuti jiru. Kunoo har'aan nuti dubbachaa turre gahe kunoo waa'ee alaabaa kanas dhiisaa erga mana kiristaanaa keenyatti quba qabsiisee erga mana kiristaanaa keenya jibbisiisee mallattoon keenya fannoodha Kiristoos kan nu kenne fannoodha mee dhiisaa jechaa ol isin poolitikanyoota isin mana kiristaanaa balleessuuf nuun jedhan caaljenni mana kiristaanaa irraa nu dhiibani mana kiristaanaa irraa nu ari'ani manni kiristaanaa keenya waan dhugaa taateef fannoo keenya qabannee teenye nutis otoo akka isaaniitii nuti illee baanee turree jecha akka warra kaanii keessaa tokko turreerra nama har'a mana kiristaanaatti quba qabu turre nutis akka jara kanaatti. Kanaaf iyyuu har'as dhiigni kiristaanota lola'aa jiru kun sinitti haa mul'atu. Isin piizaa keessan bargarii keessan uskii keessan dhiisaa kadhannaadhaan dhaabbadhaa uummata kakaasaa kadhannaadhaaf kakaasaa tokkummaadhaaf kakaasaa nageenyaaf kakaasaa. Abboonni hin taa'inaan callisiin adaraa waaqayyoon callisiin waaqayyo sin gaafata. Adaraa siniin jenna. Maqaa abbaa kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqayyo tokko nameen lafa jirtan maraatti arjummaaf dhiifamni waaqa keenya araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli qobuutotaa hunduma keessan faanaa ta'u akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti egaa. Kun egaa yuutuubii keenya isa lammaffaadha. Hundumti keessan namoonni haarawaa taatan subscribe godha. Hundumti keessan subscribe godha. Viidiyoon kun immoo nama hedduu bira akka ga'uuf laayikii godha akkasumas share godha daraan siniin jedha. Egaa wantoota mana kiristaanaa keenya irratti ta'aa jiru samuuna kana ni beektu hundumti keessaniyyuu viidiyoo keenya kana irrattis riippoortii godhaa jiru haa ta'uun beeku kanaaf yanan asiin dhufe sirriitti vaayiraalii bahaan jiru jechaadha akka nuti waliin dhageechisnee fi kanaaf hundumti keessan immoo gahee kiristaanummaa keessan baa sheer walii godhaa waldaa keessan irratti guruupii qabdan hunduma irratti isiniin jedha. Egaan waan baay'ee kaasneerra kana duras haasofneerra waa'ee kiristaanota arsii kana jechaadha. Kiristaanota arsii irra kan gahaa jiru waan baay'eedha. Keessattuu sirriitti hubadhaa namoonni tokko karaa nama amantanii jibba ortodoksii qabuun illee waan garaagaraa jedhamaa jirtan. Innis maalidha?
namoonni Arsiitti du'aa jiran illee akka sabaan du'aa jiran Amaaraa waan ta'aniif Ebel waan ta'aniif du'aa jiru kanattidha jedhama. Akkas miti. Kun sababa Ortodoksii ta'an qofaaf jechaadha. Sababa Ortodoksii ta'an qofaaf kunoo egaa waan dhagahamne hin jiru fokkoraa turanii akkuma fokkoran immoo egaa seensarraas akkuma argitan viidiyoo garaagaraa hojjetanii gadhiisaa jiru. Daa'imarraa kaasee hanga nama guddaatti fannoo mormarraa ciraa jiru jechaadha. Fannoo kutaa jiru kutanii viidiyoo waraabanii gadhiisaa jiru jechaadha. Kanaaf waan nuti eegaa jirru naaf hin galu. Kana gaafa isiniin jedhu manni kiristaanaa keenyas cal jetteetti manni kiristaanaa egaa abboonni ammaa abboota bitamanidha. Abboota waa'ee teessoo, waa'ee qarshii, waa'ee aballii, waa'ee kutaa lallabaa, waa'ee nama ramaduu, waa'ee gubboo, waa'ee kana yaadan malee abboota dhuguma kiristaanaadhaaf mana kiristaanaa dhaabuuf, mana kiristaanaa ijaaruu gaafa isiniin jedhu gamoo osoo hin taane nama ijaaruuf nama jabeessuuf kaatanii hin qabnu jechaadha nuti. Kanaaf isaan immoo kunoo fannoo ciraa jiru jechaadha. Egaa wantoota isaan godhan keessaa tokkoon isinitti hima. Amma fakkeenyaaf warroonni akkas godhan kun kiristaanota akkas godhan kuni maatii tokko keessaa nama tokko lama miti kan isaan ajjeesan gaafa ajjeesan daa'imarraa kaasanii fixu jechaadha. Maatiin tokko xaqlaallaa isaanii fixu mana isaanii irratti gubu qeen isaanii badee jechaadha. Waan isaan qaban lafa isaanii horii isaanii ofii isaanii fudhatu jechaadha. Bakka lafa isaanii sun immoo bakka naannoo isaanii sun immoo egaa amma fakkeenya mana kiristaanaa bakka jiru naannoo tokko kiristaanota hunda yoo fixan manni kiristaanaa qullaa ta'a jechaadha. Mana kiristaanaa sun yoo barbaadan maal godhu naannoo sun nama isaanii qubachiisanii mana sun kiristaanaa sun mana amantaa isaaniitti jijjiirrachuu danda'u jechaadha. Turkii keessatti wanta akkanaa ta'eera. Egaa Turkii durii ishii guutummaan guutuutti kiristaanota turte. Har'a kiristaanni parsantii 5 akkas 10 hin guutu jechaadha. Biyya Turkii keessaa jechaadha. Yaa'iin guguddaa addunyaallee Efesoonfaa kan ta'e Turkii keessatti abboonni keenya wal gahanii abboonni hayyuun 318 illee wal gahuudhaan kan namoota warra hin amanne illee abboonni yeroo garagaraatti warroota hin amanne kan fo'aa turan Turkii fa'aa keessattidha jechaadha. Yaa'ii Efesoonni yaadattu achirratti fa'aa yaa'ii Niiqiyaa fa'aa jedhamu yaa'ii Qosxanxiniyaa kan jedhamu yaa'iyoota akkanaa kanallee Turkii keessatti kan gaggeeffamaa ture ni jira jechaadha. Egaa Turkii keessa amma manni kiristaanaa gadaamiin guddaa Soofiyaa jedhamu ni jira. Seenaa kana siniif hojjadheen ture kanaan dura karaa Sanbeetuubii jechaadha. Gadaamiin guddaa kun amma yeroo ta'etti kiristaanni waan achi keessa dhabameef gara muuzeemitti jijjiirame. Maaliif gara maskiidaatti jijjiiramee ture jechaadha. Kiristaanni waan dhabameef. San booda gara muuzeemitti immoo jijjiiranii jechaadha. Argitanii? Kanaafiyyuu wanta akkanaatu jira. Wanta akkanatu jira jechaadha. Gaafa kiristaanni dhabamu isuma jiruutu itti fayyadama waan ta'eef. Waraabee keessatti akkamitti fokkoraa turan Qidduus Gabriel Beeta Kiristiyaan maskiidii honaalillee jechaa turaniiru jechaadha. Maaliif kiristaanota achi jiru erga fixaniin booda manneen kiristaanaa jiran immoo masjiidatti jijjiirannallee kan jedhan amantaan akkanaallee ni ture jechaadha. Kanaaf obboloota koo nuti jaalalaan kabajaan wajjin jiraachaa turreerra jechaadha. Isaan immoo amma karaa amantaa keenyaa karaa garagaraa nutti deemaan nutti duulaa jiru jechaadha. Hundumti keessan naannoo akkasii kan jirtan wal gurmeessaa biyya alaa biyya garagaraa kan jirtan immoo maatii keessan gorsaa sirriitti gorsaa jechaadha. Fakkeenyaaf karaa garagaraati amma diinni mana kiristaanaa karaa garagaraati irra caala kan inni adamsu jechaadha yookaan kan inni balleessuu barbaadu. Tokkoffaa warroota poolitikaati. Poolitikaa kana keessatti mana kiristaanaa kan jibban hedduu isaaniitu jira. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoon kan Minilikii yookaan immoo kan nafxanyaati warra jedhanii yaadanii jechaadha. Ilaala. Isaan Oromiyaa keessaa guutummaan guututti amantaa Ortodoksii namoota balleessuu barbaadanii jechaadha. Amantaan kun maali? Kan nafxanyaati jedhanii waan yaadaniif yookaan immoo kan saba tokko kan Amaaraati jedhanii waan yaadaniif jechaadha. Garuu kun sirrii miti. Sababni kun immoo itti jedhameef kanaan duras iyyaa turre jechaadha. Mana kiristaanaa keessa alaabaa jarri fayyadaman alaabaa faannoon fayyadamu alaabaa durii kaasee poolitikaa baaldaraas maalii gimboo sabaatti jedhaman kun fayyadaman mana kiristaanaa keessatti waan hafeef balbala ishii karra ishii gubbaa qorqorroo kana waan dibaniif kun anjaraatii jedhanii fudhatu jechaadha. Garuu amantaan Ortodoksiin kan Itoophiyaanii qofallee osoo hin taane akka addunyaatti kan nuti beeknu jechaadha. Kiristoos dhiiga isaatiin kan bu'uureessedha jechaadha. Biyya lafaa kanarra yeroo deddeebi'e gooftaan kee dhiiga isaan bu'uureessee kan nuuf laate malee amantaan Ortodoksii kan saba takkaa miti jechaadha.
Karaa kanaan namni Ortodoksii jibbu karaa kanaan mana kiristaanaa poolitikaa isaatiif akka ta'uuf karaa kanaan mana kiristaanaa kana adamsaa karaa kanaan haaloo guddaatti bahaa jechaadha. Kanaaf obboloonni koo bakka garaagaraa jirtanis maatii keessan gorsaa naannoo keessanitti jechaadha. Namoota mana kiristaanaa keessa ta'anii siyaasa gaggeessan, mana kiristaanaa keessa ta'anii ankoo qofatu ta'a kan jedhan, diinni kan mana kiristaanaatti qubatti hin qabu waan diinni qubatti qabu kan hojjetan. Fakkeenyaaf alaabaan kun nu barbaachisu. Mallattoon keenya fannoodha miti. Erga manni kiristaanaa sababa alaabaa kanaatti gubatee maal ta'a alaabaan kun yoo ba'e? Qorqorroo irraa mana kiristaanaa irraa qalama kana yoo kaasan maal ta'a? Kana gorsa maatii keessanitti mana kiristaanaatti himan. Nuti kanan barbaannu manni kiristaanaa keenya doorsifamaa jirti, gubachaa jirti, badaa jirti, saamamaa jirti. Kanaafuu yaa abboota keenya egaa kana nurraa kaasaadhaan. Sababni isaa kun nama dhuunfaatu barbaadeeti malee manni kiristaanaa seeyyamtee miti. Alaabaa mana kiristaanaa miti. Manni kiristaanaa kan koo miti jetteetti jechaadha. Kanaaf sababa namoota tokko namoota quuftota of tuultotaan manni kiristaanaas qoramaa jirti kiristaanota. Mana kiristaanaa erga gubsiise, erga balleesse, erga arrabsiise haa baduu jechaadha. Ilaala. Kanaaf sababa kanaatiin kana fudhachuudhaan jarri kun jechaadha. Egaa warroonni poolitikaa mataa isaaniitiif deeman, warroonni jibba mana kiristaanaa qaban, namoonni Ortodoksii balleessuuf ka'an qaawwaa kana argatanii maal jedhu amantaan Ortodoksii kan saba tokkooti, kan ebeluuti jedhanii jibba Ortodoksiif qabu dabarsachaa jiru. Kana malee immoo namoonni kiristaanonni du'aa jiran kunillee manneen kiristaanaa badaa jiru kun egaa mishigii nafxanyaati. Namoonni du'anis nafxanyoota ebeluudha isaanii jedhu jechaadha. Kana immoo gonkumaa akkas warroota jedhan hin dhagahina. Kun ammas irra deebiin dubbadhaa duula Ortodoksii balleessuu fi balleessuu qofaadha jechaadha. Maaliif jennaan kunoo goodaatti qabanii salfiidhaan baasanii daa'imman nama guddaatti fannoo irraa ciraa jiru, fannoo irraa guuraa jiru. Hubadhaa. Kanaafuu kanadha kan nu dhaqqabaa jiru yaa kiristaanota. Jabaannii wal jajjabeessuu qabna, kadhannaadhaan cimuu qabna. Maaliif jennaan abboonni keenya ibsa ejjennoo yookaan ibsa gaddaa malee egaa achi deemanii mee abboonni ammaa kun mee deemanii kiristaanummaa amma monoksee namti paappaasonni kun jalqaba monokkosu bakka addunyaa gatan kiristaanummaadhaaf duudha jechaadha. Monokseen gaafa jalqaba monokkosu isinitti hima. Kun icciitii mana kiristaanaa keessatti akka jirutti monokseen mataa haaddatee qeensa qoratee dhayina isaa dhiqatee akka gaafa namni du'e saaxinii keessa seenuu jira miti akkasitti ciiseet gannafama jechaadha. Saaxinii keessa seene jedha bakka. Hin gannafamee du'a jechaadha. Akka du'e awwaallamteetta. Kana caala gatii hin qabdu foon kee gatteetta jireenya addunyaa dhiisteetta jechaadha kun. Jireenya isaa dhiisee gannafameeti akkasidha laala. Gannafameeti jechaadha. Haa ta'uti abboonni keenya immoo du'aniiruure hin duune jechaadha. Kiristaanummaadhaaf du'aa hin jiran baqachaa jiru jechaadha. Mee akkuma keenya kana nuti ifa bahanii dubbataniiru isaan irraa bareeda ture miti. Kan arrabsamu nuyi, kan dhugaa dubbatu nuyi, kan arrabsamu nuyi. Isaan cal jedhanii egaa haala kanaan jechaadha. Kanaafuu abboota mootummaa fuuldura dhaabbatee amantaa isaatiif dubbatu. Akka Abuuna Phexros fa'a. Abuuna Phexros Itoophiyaadhaaf jedhanii yeroo Xaaliyaan dhufe biyya kana dabarsee isiniif hin laadhodhanii amantaa keenya hin gannuudhanii piyaasaa gubbaatti matareessi itti roobeeti kan isaan du'an fuuldura dhaabbatanii sansalataan hidhamanii. Abbaa akkanaan nu barbaachisa joorras. Abboonni keenya cal jedhan. Mee abbaa onnee qabu fuuldura dhaabbatee achi deemee kiristaanota kan jajjabeessu. Bakka kiristaanonni dhuman, bakka kiristaanonni godaananii jiran, bakka isaan rakkatan kana abbaa deemee jajjabeessu fuuldura dhaabbatee ani abbaa ijoollee kooti. Ijoollee koo dura anatu of kenna. Ana bira darbaati ijoollee koo tuqa abbaa jedhu minaa fida. Eenyu jedha? Gaafa koshitaan ka'u 4 kiilootti baqatu. Gaafa koshitaan ka'u Ameerikaatti baqatu. Poolitikanyoota ta'anii misaan makiinaa gaariidhaan deemu, nyaata gaarii nyaatu, dhugaatii gaarii dhugu. Akaawii qoroxxomanii maalii isa jedhan dhiisa ni dura fe. Nuti kan jiru har'a of gatanii of wallaalanii dhagaa boraafatanii fixeensa arraabanii biyya kanaaf kan kadhatan kadhannaa warra katamaa magaalaa hin beekne warra gadaamii keessa jiranii
kadhannaa isaaniitiin jirra hundi keenya. Amma illee eebbi isaanii nurraa bu'u. Ammas kadhannaan isaanii biyya kanaaf araara nagaa fidu. Amantaa keenyaaf araaraa fidu. Kanaaf obboloota koo waan baay'ee nurratti ta'aa jira. Waan baay'ee nurratti aggaamamaa jira waan ta'eef tokkummaan nu barbaachisa. Amma yoomitti nuti tokkummaan qabnu, nageenya hin qabnu, wal amanuu hin qabnu, wal hamachuu, du'aaf dabarsinee wal kennu, hamaaf dabarsinee wal kennu, tokkummaan illee hin jiru. Aangoo qofa, qarshii qofa jecha mana kiristaanaarra gubboo kennanii, gubboo guurratanii mana ijaarrachuu, beekumsa wanta akkanaanii hin dubbadhuun ture waan akkanaa jiru. Bara baay'eetti dubbadhee arrabsamee, bara baay'ee iyyee sababa kanaan wal qabatu mana kiristaanaa keenyatti waan hin taane dhufaa yaa abboota koo akkas hin godhinaa jechaa turre. Mana kiristaanaarraa ari'atamne, mana kiristaanaatti reebamne, mana kiristaanaatti dhiibamne, manni kiristaanaa mana hin taane akka nutti taatutti nutti taasisanii waan hin taane qabnaa nuti jiru. Kunoo har'aan nuti dubbachaa turre gahe kunoo waa'ee alaabaa kanas dhiisaa erga mana kiristaanaa keenyatti quba qabsiisee erga mana kiristaanaa keenya jibbisiisee mallattoon keenya fannoodha. Kiristoos kan nuu kenne fannoodha. Mee dhiisaa jechaa ol isin polotikanyoota isin mana kiristaanaa balleessuuf nuun jedhan caal jenne mana kiristaanaarraa nu dhiibani, mana kiristaanaarraa nu ari'ani. Manni kiristaanaa keenya waan dhugaa taateef fannoo keenya qabannee teenya nutis. Otoo akka isaaniitiin nuti illee baanee turree jechaadha. Akka warra kaanii keessaa tokko turreerra namaarra mana kiristaanaatti quba qabu turre nutis akka jara kanaatti. Kanaafiyyuu har'as dhiigni kiristaanota lola'aa jiru kun sinitti haa mul'atu. Isin piizaa keessan, bargarii keessan, uskii keessan dhiisaa. Kadhannaadhaan dhaabbadhaa. Uummata kakaasaa, kadhannaadhaaf kakaasaa, tokkummaadhaaf kakaasaa, nageenyaaf kakaasaa. Abboonni hin taa'inaa, hin callisiinaa, adaraa Waaqayyoo hin callisiinaa. Waaqayyo isin gaafata. Adaraa isiniin jenna. Kanaaf manni kiristaanaa bal'aan biyya keessas biyya alaas kan jirtan cimaa dhaabbadhaa, kadhadhaa, tokkummaa jabeessaa, wal jajjabeessaa, waliif kadhadhaa. Kanarra waan jennu hin qabnu. Egaan dubbiin gaa baay'atee farreetti hin fe'anii waan baay'ee nurratti deemaa jira. Haa dammaqnu jechuu barbaadeenii namoonni viidiyoo kana ilaaltan hundumti keessan subscribe godhaa. Isinitti hin dheeressu, laayikii naaf godhaa, sheer godhaa nama baay'ee biraa ga'u. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa.